Viidiyoo kodheen gaddaa keessatti tuutoriyaalota waa'ee ogummaa fiilmii yookaan immoo suur-sagalee irratti akka isiniif qabadhee dhiyaadhu waadaa isiniif galeen jira. Maarree akka waadaa kiyyaatti har'a waa'ee bifoota waraabbiitiin tuutoriyaalii keenya eegallaa jechuudha. Harka fuune nagaan rabbii isin hin dhabin an Firaanol Ahmadii kun suur-sagaleeti waraabbiin eegalee. Bifootni waraabbii yookaan kaameraa teekniks maalidha? Eenyudha isaan? Inni jalqabaa extra wide shot yookaan establishment shot jedhama. Afaan Oromootiin immoo waraabbii kolbaan bal'aa. Waraabbiin kolbaan bal'aa akkuma maqaa isaarraa ilaaluu dandeenyu waraabbii naannoo tokko bal'inaan itti argisiisuu dandeenyudha. Bifa waraabbii kanaa yeroo baay'ee jalqaba argamaarra yookaan siin irratti naannawaa fi birqaba naannawaa keenyaa argisiisuudhaaf kan itti fayyadamnu. Inni lammaffaan immoo waraabbii bal'aa yookaan immoo wide shot jedhama. Waraabbiin kun kan yeroo baay'ee itti fayyadamnuu fi taatee raawwatamaa jiru otoo irraan fagaatiin garmalees immoo otoo ittiin dhiyaatiin kan itti argisiisachuu dandeenyudha. Mid shot yookaan waraabbiin walakkeessaa waraabbii amma ani yeroo of waraabu na argaa jirtan kan. Basically waraabbiin walakkeessaa taatota keenya mudhii ol kaasuudhaan kan argannu bakka yookaan immoo meeshaalee yemmuu waraabnutti immoo waraabbii bal'aa iddoo lamatti yoo qoonne bifa waraabbii kana argachuu dandeenya. Inni itti aanu itti siiqa jalqabaa yookaan medium close up jedhama. Waraabbiin kun iddoo xiyyeeffannoon hordoftoota keenyaa itti ta'uu qabu bakka itti argisiisuu jalqabnu. Kun fakkeenya medium close up. Itti aansuudhaan kan jiru itti siiqa jedhama yookaan close up. Close up jechuun wantoota taateewwan keessatti barbaachisoodha jennee amannu itti argisiifnu. Fuula taatota keenyaa ta'uu danda'a yookaan immoo meeshaa laalamuu qabu ta'uu danda'a. Inni dhumaa itti siiqa fixataa jedhama. Itti siiqni fixataan yookaan extreme close up. Extreme close up akkuma maqaarraa argitan wantoota baay'ee gadi fageenyaan itti xiyyeeffatamuu qaban kan ittiin argisiifnu. Fakkeenya ija, hidhii, harka taatotaa ta'uu danda'a. Darbees immoo wantoota xixiqqoo akka lilmoo, qabannoo finjaalaa, fuullee ijaa waan baay'ee ta'uu danda'a. Itti siiqa fixataa jechuun kana jechuudha. Maarree har'a bifoota waraabbii wajjin ilaallee jirra. Viidiyoo tokko yookaan fiilmii tokko yeroo hojjennu karoorri keenya hordoftoota keenya iddoo nuti barbaannu akka laalan gochuudha. Akkasumas immoo yaada nuti ofii keenyaa barbaannu isaaniif dabarsuu danda'u. Yeroo baay'ee gara ogummaa kanaatti yeroo seennu baay'een keenya wide shot isa jedhamu sana fayyadamu. Garuu wide shot fayyadamuun naannoo waraabbii keenyaa expose gochuudhaan waraabbiin nuti gochaa jirru tilmaamamaa akka ta'u nu jalaa godha. Kun immoo xiyyeeffannoo hordoftoota keenyaa nu jalaa fudhata jechuudha. Kanaafuu bifoota waraabbii kanneen hunda isaanii itti fayyadamuu qabnaa jechuudha. Kana gochuuf teknikoota garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf extreme wide shot yookaan establishment shot waraabuudhaaf droonii fayyadamuu ta'uu danda'a. Yookaan immoo leensii waayidii fayyadamuu ta'uu danda'a. Isa gara fuulduraatti gadi fageenyaan kan wajjin ilaallu ta'a. Barsiifatni keenya har'aa kanuma ture. Yeroo biraa amma wajjin deebinutti nagaatti. Share, like, subscribe gochuun dagatina.